Jalqaba mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuun bal'ina isaatti darbaa. Gaaffii ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa dhiyeessaa jiran qaamoleen tokko tokko dhimma siyaasaatiif itti fayyadamuuf yaalaa jiru jedhe waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa. Piroofeesar Isqeel Gabbisaas gaaffii ogeeyyii fayyaa gaaffii siyaasaa fi aaktiivistootaa gochuun dogongora guddaadha jedhe gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin immoo bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa eeggamne baase. Ibsi bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay baase kun maalla gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a gadhumatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin maamiltoonni Safaariikoom Itoophiyaa miliyoona 8.8 ga'uun ibsame. Imbaasiiwwan Itoophiyaa mirgaa fi nageenya lammiilee hojii biyya alaatti bobba'anii eegsisaa akka hin jirre qorannoon tokko mul'ise. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraa keessatti mata dureewwan nama isiniif eeree fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan aga dhumaatti nu waliin turaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Gaaffii ogeeyyii fayyaa gaaffii siyaasaa fi aaktiivistootaa gochuun dogongora guddaadha jedhe Piroofeesar Isqeel Gabbisaa. Waggaa jaha dura gaaffileen hakimootaa kunneen yeroo jalqabaaf gaafatamaa turuu kan yaadachiisu Piroofeesar Isqeel Gabbisaa yeroo sanattuu mootummaan deebisuuf fedha akka hin qabne agarsiisaa ture jedhe. Gaaffii qaama biraa godhanii ilaalu biyyattiin humna diinagdee kaffaluu gahaa akka hin qabne himuu fi biyya tajaajiluuf dirqamni birrii argachuu akka hin taane ministeerri muummee dubbachaa ture jechuudhaanis Piroofeesar Isqeel Gabbisaa hime. Waraanni sadarkaa olaanaan diinagdee biyyattii nyaachaa jiraachuun qaala'insa diinagdee hammeessee rakkoo amma hojjettoota mootummaa mudate kanaaf sababa ijoo ta'uu Piroofeesar Isqeel Gabbisaa dubbate. Waraanni biyyattii keessatti waggoota darbanii walirraa hin cinne kun oomishtummaa gadi buusee sochii diinagdee hedduu danqee diigumsa guddaas uumee jedhe. Miindaa fooyyee qabu kan hojjettoota jiraachisu kanfaluun waan bu'uuraa biyyi takka raawwachuu qabdu kan jedhu hayyuun kun hawaasa fayya buleessa oomishtummaa isaa amansiisaa ta'e qabaachuuf ammoo hundaa ol ogeeyyii fayyaa waan nyaatanii bulaniif yaadda'uun qabanii jedhan. Qabeenyi diinagdee biyyattii irra caalaan dhimmoota bu'uuraa fi faayidaa uummataaf osoo hin taane dhimmoota dantaa siyaasaa murna tokkoof oolaa jiraachuus himanii kan akka masaraa ijaaruu fi bittaa meeshaalee waraanaa fa'aatti bahaa jira. Mootummaan hojii isaa siyaasaaf jecha addatti kaadirootaa fi qondaaltota waraanaaf baasii guddaa yeroo hedduutti baasaatii jira jechuudhaan ogeeyyii fayyaa fi hojjettoonni mootummaa immoo dagatamanii waan nyaatanii bulan yaadda'uu jedhan Piroofeesar Isqeel Gabbisaa. Warraaqsonni gurguddaan addunyaa irratti mul'atanii fi jijjiirama fidan hedduun sochii xixiqqaadhaan akka eegalan kan yaadachiisu Piroofeesar Isqeel sochii ogeeyyii fayyaa amma arginu kanas sochii namoota muraasaa godhanii ilaaluun gatii guddaa kan mootummaa baasu akka ta'es akeekkachiisanii. Warraaqsi Faransaay fincila mana hidhaa xiqqoo Beestel jedhamu keessaa eegaluun guddaa Faransaay qofa osoo hin taane Awurooppaa raasee warraaqsa Ameerikaas akkasii warraaqsi dhiyoo qeerroo Oromootiin dhu'es giinci mana barnootaa tokko keessatti ka'ee warraaqsi Haile Sillaasee buuses namoota muraasaan eegale jechuudhaan Piroofeesar Isqeel Gabbisaa mootummaa kana akeekkachiisan. Sochiin amma ogeeyyii fayyaatiin eegalame kunis seektaroota biraatti babal'achaa jiraachuu waan hedduu argaatii jirra. Rakkoon biyyattii bakka hunda waan jiruuf ammoo babal'achuun isaa salphinadha jedhan. Kanaaf gaaffii ka'aa jiruuf deebii quubsaa deebisuun murteessaa akka ta'es eeranii biyyattiin rakkoo bu'uuraa waan qabduuf furmaata bu'uuraa ishee barbaachisa kan jedhan Piroofeesar Isqeel Gabbisaa. Ogeeyyiin fayyaa immoo gaaffii isaanii itti fufuun gaafachaa kan jiran yoo ta'u guyyaan har'aas guyyaa arfaffaadha. Oduu biraatiin imbaasiiwwan Itoophiyaa mirgaa fi nageenya lammiilee hojii biyya alaatti bobba'anii eegsisaa akka hin jirre qorannoon mul'ise. Lammiileen hojii biyya alaatti bobba'an reebichaa fi doorsisa isaanirra gahaa jiruuf imbaasiiwwanii fi qoonsilaawwan Itoophiyaa mirgaa fi nageenya isaanii eegsisaa akka hin jirre qorannoon tokko mul'ise. Ministeerri hojii fi ogummaa dhimma bobbiin biyya alaa malaammaltummaa fi hojimata badhaadhaaf saaxilamummaa inni qabu jedhu irratti Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Federaalaa waliin marii taasisaatii jira. Marii kanarratti Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaatti Daayireektarri ittisa malaammaltummaa hatattamaa Aadde Simmanyi Qassaalaa gochaalee malaammaltummaa hojii biyya alaa keessatti mul'atan irratti qorannoo dhiyeessaniiru. Akka qorannichaatti lammiileen hojii biyya alaa deeman qarshii 35,000 akka 70,000 akka kaffalan gaafatamaatii jiru. Kana malees lammiileen biyya alaa hojjechuuf yeroo bobbaafaman kaffaltii tikkeettii xiyyaaraa kaffaluun osoo irraan eegamin akka kaffalan taasifamaa jiraachuunis eerame. Lammiileen hojii biyya alaa bobbaafaman dhimmoota isaanii raawwachuuf eessa akka deeman yaada ifa ta'e hin qabne kan eeran Aadde Simmanyi biyyootatti deeman keessatti reebichaa fi doorsisni isaan irratti gahaa jiraachuus ibsanii ta'us imbaasiiwwanii fi qoonsilaawwan Itoophiyaa miidhaa lammiilee kunneen isaan mudachaa jiru mirgaa fi nageenya isaanii eegsisaa akka hin jirres qorannoo ibseera.
Kana malees hojii biyya alaa ilaalchisee dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa gidduutti qaawwii hojii fi itti gaafatamummaa akka jirus ibsanii seeraa fi dambiiwwan yaa'insa hojii biyya alaa abbaan fayyadamtootaaf ifa taasisuu irratti qaawwii akka jirus himaniiru. Hubannoo sirrii fi ifa ta'e dhabuurraa kan ka'e lammiileen hedduun miidhaa mala ammaltummaa fi gocha badaadhaaf saaxilamaa akka jiran ibsuunis gabaafame. Oduu biraatiin ammoo bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hariiroon alaa kaayyoo ifa ta'e hin qabne kamiyyuu dogoggora qofa osoo hin taane balaa akka qabu ibsee gocha akkanaa haala kamiinuu fudhatama akka hin qabne hubatamuu akka qabus akeekkachiise. Bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa baaseen dantaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo siyaasaa karaa nagaa gaggeessaa jirraa jedhe. Kunis akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin akka ta'e eeruudhaan haaluma kanaan mootummaa federaalaa qofa osoo hin taane humna kamiinuu waliin karaa nagaa fi seeraan garaagarummaa jiru hiikuuf carraaqqii hunda gochuun sirrii ta'us ibse. Garuu hariiroon alaa seera bu'uuraa fi amantaa ibsameen ala ta'e kamiyyuu dogoggora qofa osoo hin taane balaa akka qabu ibsi bulchiinsi yeroo Tigraay kun akeekkachiisuudhaan gochoonni akkanaa haala kamiinuu fudhatama akka hin qabnes cimseetu dubbate. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa gareen abut tokko fi ajajoonni waraanaa naannichaa tokko dhoksaan Eertiraa waliin hariiroo uumuu isaanii ibsaniitu turanii. Akkasumas pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay haaraa Jeneraal Taaddasaa Warradaa hariiroo alaa birmadummaa Itoophiyaa sarbuu kamiyyuu dhaabsuuf guyyaa aangoon dabarfamee isaanitti kennametti bakka qondaalonni olaanoo mootummaa federaalaa fi dippiloomaatonni argamanitti waliigaltee mallatteessuun isaanis hin dagatamu. Oduu biraatiin lammiin Ameerikaa Rooberti Pireevost Phaaphaasii Bataskaana Kaatoolikii haaraa ta'uun muuddamanii aarri adiin mul'achuudhaan booda Phaaphaasiin haaraan filataman kafanaa fi kophee Phaaphaasummaa ibsu kaawwatanii barandaatti ba'uun mul'atanii. Phaaphaasiin kun filatamuu isaaniin booda maqaan Phaaphaasummaa isaaniif kennamu Poop Leegoo ta'uunis mirkanaa'e. Maanguddoon ganna 69 amma Poop Liyoo 14ffaa jedhaman waltajjii gamootti ba'anii dubbii jalqaba godhaniin nagaan hunda keessaniif haa ta'uu jedhan. Afaan Xaaliyaanii fi Ispeeniin kaardinaalotaa fi hooggantoota amantaa kaanis galateeffatanii hundi keenyayyuu iddoo Waaqayyo nuuf qopheesse waliin adeemna jechuunis Poop Liyoon dubbatanii haasaa isaanis kan jalqaban dhaamsa nagaatiin yoo ta'u Waaqayyo hunduma keenya jaalataa sababa tokko malee jedhan. Dhalli namaa Waaqayyoo fi jaalalli isaa akka isaan bira ga'u Waaqayyo isaan barbaachisa jechuudhaanis waa'ee wal gargaaruu dubbatan. Oduu xumuraatiin maamiltoonni Safaariikoom Itoophiyaa miliyoona 8.8 ga'uun ibsame. Dhaabbanni damee tajaajila telekoomii irratti bobba'e Safaariikoom aga bitooteessa 2025tti lakkoofsi maamiltoota isaa Itoophiyaa keessa jiranii sadarkaa olaanaadhaan dabaluun miliyoona 8.8 ga'uun beeksifame. Kunis lakkoofsa maamiltoota bara darbe yeroo wal fakkaatu wal bira qabame yoo ilaalamu guddina dhibbentaa 103.2 agarsiiseetu jira jechuudhaan gaazexaan Keeniyaa The Star gabaase. Gabaasi kun akka agarsiisutti dhaabbatichi erga gabaa Teeleekoom Itoophiyaa keessa seenee yeroo waggoota 3 guunnee keessatti maamiltoota baay'ee argachuu danda'eera. Egaa daawwattoota keenya oduun har'aaf isiniif qabadhe kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda dubiraan walitti deebinutti nagaan naa tura.